Dogongorri uumamee jira dhageen jira isa ammas hin kaasu. Yaa Oromoo akkasin seenaa Oromoo keessatti dubbachuun rakkisaadha. Kiisiin namoota keenya arcaasaa oola uraadha. Qeensun Oromoo urgaa'uu baatee yeroo sitti hin gaafataman. Harmeen tiyya baay'ee goota. Halkanii guyyaanatti miti mootii koonaan jetti. Gaafa Ramaddiin ramadamu akkas taanaan immoo hin barbaadnu qeetti deebinaadhaan maal barbaaddu ree? Abiyyi tiiknii abiyyi eegoote biyya alaasaa wajjin deemuu oote alatti. Waan tokko hubadhaa yaa sabaa gaafan biiroo muummicha ministeeraa galu suuraa nama wayitu guutee jira gibbii keessa. Ijoolleen keenya dhufanii arganiitu gaddanii nuti gaggeessaa jira suuraa baay'ee ta'anii suuraa kana buusii caccabsiinaan jedhan. Suuraa kana buusuun jedhe. Suuraan kun seenaa qabaa hin bu'uun jedhe. Eeyoonaan jennaan manni kun garuu haaromfamuu qaba jedheen mana haaromse. Gaafa manni haaromee dhumu suuraan tokkoyyuu hin jiru. Rakkoon nu keessa jiru miiraan yaadnee miiraan gochuu barbaanna ani immoo yaadaan gochuun barbaadu. Akkuma waliin dhaggeeffanne masaraan kun uummata Oromoo turgaahaa jechaa jiran. Haa ta'u malee obbo Dammaqaa Nagaasaa marii dhiyoo tana OMN irratti taasisaniin guyyaa sirna eebba masaraa saniitiif achirratti argame wanti achi keessa jira wanta Oromoof tasuma hin taane jedhan. Isas waliin daawwannee yaada keenya irra kannanna. Masaraa mootummaa daawwadhaa koottaa jedhaniin waaman. Wayitan waaman yoo oggaa ol seennu jalqaba wanni kan Oromoo ganda Oromoo jedhamee hojjetametu odaa jedhamee kan hojjetame giingoo baaskeetboolii fakkaatu. Manni Oromoo jedhamee kan warra kaan irraa hojjetame laastikiin kan irratti maxxanfame mana laastikii addunyaati kan ciccituudhaan ni beeke. Innaa isa kanatu kun immoo mana Oromoo agarsiisuuf. Filosoofii kamiin hojjetame kuni? Yennaan lakki hojjetame bakka nu dhiisa haasaan barbaannu jedhan warri nu faana turan. Iyyaan ture achi keessatti. Ammas immoo gara keessaatti hoggaa seennu waa'ee irreechaatu dhiyaate. Waa'ee irreechaa wanni tokko tattaa'ee jira. Isa keessatti maaltu jira? Irra gubbaarra alaabaa Habashaa diimaa salamuutti sana irra kaa'ameera. Jaranaa kanarraa namni irreeffatu jala Oromoodha. Alaabaa abbaa gadaa akkamitti irra taane jennaan kun akkasumatti hojjetamee nu jedhan. Eenyu hojjete? Oromootu hojjete?